har Itaalem jechuudha. Har'a Itaalem akka maraattuun godha. Dhugaan isiniin jedha. Akka maraattuun godha. Viidiyoo lama irratti hojjettee ta'u deebiin deebisneef haajaa kiyya nan deebisaaf. Isinii galee hordoftoota kiyya. Ifa manaa godhaa kabajamtoota hordoftoota didaatii kan addunyaa maraarra jirtan aariitan osoo nagaa isin jedhin dubbii hin taane keessa kan seeni jechuudha. Nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'uun isin jedha qaxaleewwan kiyya. Kabajamtoota keenya egaa piraankii ajaa'ibaa tan jechuudha. Itaalem irratti hojjechuudhaaf qophaa'ee jira. Isin hunduu piraankii kana haga dhumaatti akka laaltan gidduudhaan akka hin baane ittiin bohaartan ittiin kufaltan ittiin bashaddattan qaxaleewwan keenya kan addunyaa maraarra jirtan. Akkasumas immoo viidiyoo kana seentanii ilaaltanii ta'u osoo laayikii hin godhin akka hin baane adaraa rabbii isin adaraa waaqa gurraacha laayikii yoo gootan addunyaa irratti nuuf facaanuuf gaariidha waan ta'eef please sheerii godhaayi laayikii osoo hin godhin hin baay'inaan isin jedha hin irraanfatinaa sabskiraayibis godhaa maatiin nu taa'aa isin jedha horaa bulaayi piraankii ajaa'ibaa kan haga dhumaatti nu hordofaa horaa bulaa ciao. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Didhaa argaa ga'e piraankii nutti maanu dhoksite akka naan jenne haga dhumaatti ilaala. Isin waan waan ta'eef ittiin kofaltan ittiin bohaartan waan ta'eef wanti dura himamu isiniifis gaarii miti ittiin hin bohaartan waan ta'eef haga dhumaatti ilaala. Okay? Isheen isa dhuftee rafuuf taate waan ta'eef gidduudha yoo raftu wannan godha. Wannan godhatu godha waan ta'eef akka nama kinoo of dhabee rafuu jechuudha akka nama sakkaree dhufu maalan godhaa wannan godhatu godha. Wannan godhu godha jechuudha baalitan ruufiin harkaa bari. Aaroo wanta irraa fadhi tokko qaxalee waan keenya wanta irraa fadhi tokko. Viidiyoo kana ilaaltanii jirtan ittiin bohaartanii jirtan ittiin bashaqqattanii jirtan. Ittiin fataa jettanii jirtan garuu immoo osoo laayikiin godhin baatan nu fayyada waan ta'eef dhugaan isin jedha nuuf baay'ee nu fayyada laayikiin keessan jechuudha. So harka hin qabdan harki isinirraa muramne rabbi quba isinii kenneera qaxxumaa hin goone laayikii godha. Okay? Laayikii yoo gootan chaanaliin keenya sabskiraayibiin isin baay'ataa laayikiin isin baay'ataa plus immoo nu jajjabeessitan. Okay? Guyyaa guyyaadhaan viidiyoo nama bohaarsu akka hojjennu nu goota waan ta'eef rabbi quba isinii kennee jira qeensa isinii kennee jira fayyaa isinii kennee jira akkana godha xaq godha laayikii nu godha jechuudha. Of eeggadhaa laayikii godha warri nu jaalatan. Okay? Horaa bulaayi egaa isheen amma dhufuuf taate waan ta'eef
Jamaltati. Ida. Ida. Maltati kurufta kanat. Saya gayung kat kurufu jal qabde mot. Ida. Every robin answer. Jamaltati. Kalau dah lama main riba kita namanya kam tu kuruf akat. Tidak Maltati akat kuruf ta. Kai me kai. بشتني بيجان تلقى ده كان كمان يدي ده ما انا بيجان تلقى ما اني اتقول انا كنت جت ما اني جت ده انا بيجان ما تقول ربنا اني كنت رفا ترى بيجان تلقى انا كاسو سي كاسو كاتو غاد الريبان كاسو تانا سي كاسو بربادي تان تريو سي كاسو دا انيو سي اوسو نهودي ما انت بيجان maal godhaa jirta qoy akka nduu barbaadimo namni maal taatee duuta bishaan dhugdee duuta karaa kana namni akka duun beektu ate namni beeku namoo bishaan akkamitti naqta jetta bakka ani malata rufe karaa rufe kiyaaman taasee bendanne yooman kun rufe ishi suuta jedhe amma de maa inni kana godhatu kun dhugaa rabbi baay'ee na arsite akkana ma arettau nata dabsee andra kun barbaada ba saati kan na katukuru maanya na katukuru bashtaasi qabe maal bishaan natti naqte qoy bashtaasi qabe katukuru aanan fa'aanoo dhameektaau maanya ne akka reefleef moo akka maanya na jeequudhaaf moo maanya nati Gizen dhufu nagaa miti mahabara diggisii wayitu ture beektaa wanno wayitan dhugeeyu farsoo wayitan dhugeeyu isatu sammuu na qabe maalbaata እና nama kurrifsaane beekwan gizen namni macha'u irrafa malee jedha maanni kee kun sammuu kun yeroo de dhugaanitti qaba qaba inde na jeqaa turte be ani bahara sin onno hin jenne bakka si kaasu fan ture yaati kaawdidde na kaawdidde be narfachiste taale inde maasi godhure maasi godhu bishaan hasitti naqabe akka kaatu fani osoo bishaan sitti naqu baadde be siraan kaatu iyyu halkan guutu yetta na siyaame si tuttuqe kaatu as dhugaana yaamte turte eeyyeeni dhaga'u bishaan fudhatti naqeetu bakka narra nan dubbisi sa'aatii kanatti maayini akkatti nama jektu kun ifa bareedu ani ofin beekuyyu beekanaafani waan ofin beekne samuuna dhukkuba ani beenan cinqamne makka ifamish yoon balleecha ifamish bakka siiqiseera bakka rafi jaa bakka rafi amma qalbii kee dhaabiti rafi dhugaa dubbachuuf jechuun ani jiruuf jireenya kiyya keessatti hin beekte jechuun na argate aduu takka illee akka kurruufee hin bahin. Kooni be maal taate kurrufte? Piraanki sirratti hojjedhe har'a naati ejjira. Har'a naati ani ilmi caalaa amansiisaa ijoollee salaalee laal
Naa ta'ee jira. Piraankiin sirratti hojjedhee garuu seerra jechuudha si'irra si'itu na rifachiise. Sirrifachiise dheedan tureeyyuu si'itu na rifachiise. Dura baay'ee naare. Indee mucaan maal ta'e akkana ta'an jechaa ture. Waan ilaalan silaalu homaa tiyoonni jechaa hin jirtu naa na jeqaa jirta inni rafuu barbaadeera ati rafteerta. Piraankiidha. Boom, let's go. I'm sorry gabbaa grocery. Daffi sirraa dhiibam. Dhugaa dubbachuudhaaf hirribna jechuun hirriba keessa akkatti gurufte. Kabajamtoota hordoftoota DBATV kan addunyaa maraa irra jirtan isin hunduu piraankiin har'aa kinoo kana fakkaata akka ittiin bohaartan osoo huruu kiyya keessa seenee na ajjisa ture bishaan ammaa kun. Waan an godhu hin qabu jechuun si kaasuudhaaf dirqama bishaan sitti irra. Piraankiin har'aa kana fakkaata kabajamtoota kiyya. Akka fataa ittiin jettan akka ittiin bohaartan abdii guddaan qaba. Baay'een isin jaaladha isin kabaja. Homaa jechuun danda'u. Indoom si ana rifachiiste malee ani sin rifachiisne bee sagaleetiif si jibbisiise. Sagaleen baay'ee jechuun sagalee kurrifaa baay'een jibba ani jaaladhu hin beeku ani jaaladhus inni sin kurrifu namni kurrifu sin jiru sin jammar duumaa jechuudha. Na kanaafuu mee kabajamtoota hordoftoota diidaa nagaan ta'a baay'een. Hora bulaay warreen chaanaalii kana amma haaraa taatan subscribe fi like godhaa share godhaa. Hora bulaa. Namni rifa keessa ta'e. Hora bula.